rakkinni Oromoodha hayyoota fi hooggansa bira jira. Egaa uummata tokko kan karaadhaan deemu kan galmaan ga'u tooftaa ittiin deemuu fi kan galmaan ga'u kan baasuuf hooggansaa hayyoota. Uummanni Oromoo qabsoo godhee diina ofii kuffisee qabsoo kan egaa warra hooggansaatitti yookaan immoo hayyootatti dabarsee kennee booda ammas qabsoon kun deebi'ee harkaa fashalaa'ee kanaafuu uummanni Oromoodhaa yeroo hundaa dhimma isaa gubbaa irratti waan gochuu qabu hundaa hin godhaa waan isarraa eegamu hundaa hin godhaa wareegama isarraa barbaachisu hundaa hin kafalaa garuu hayyoota fi warra Oromoo hoogganuuti Oromoo qindeechee ofiifillee tokko ta'ee tokkummaa uumee Oromoollee tokkoomsee galmaan ga'uu kan isaanirra jiru dirqama kana kan ba'uu dadhabee hayyoota Oromootii fi hooggansa Oromooti rakkin isaan bira jira rakkina keenya kana beekuu qabna hoggaa rakkina kee beekte fala barbaaddaa kanaafuu bakkeen Oromoo rakkina qabu kana amantaa jirurraa keetan kana jedhe. Ijoollee silaa qondaalatu geerraraa ijoollee silaa qondaalatu geerraraa meejaarsisaa geerraruu caqafadhaa takkitti. Akka seera Oromootitti qondaalatu geerraraa qondaala jechuun nama ajjeese nama mirga qabu jechuudha. Nama mirga qabu jechuu qofa osoo hin ta'in immoo namni tokko waa ajjeesee akka aadaa Oromootitti yeroo qondaalummaa qaba. Eega ajjeesee haga hoggaa tokko ta'uu danda'a. Qondaala jedhee yaamama. Yeroo san keessatti guchii dhaabbataa, dabbasaa filataa, bakka fe'ee deemee geerraraa haga yeroon isaa sun yeroon qondaalummaa irraa dabartutti jechaadha. Kanaafuu qondaala jechuun nama ajjeesee geerrarra jiru, rarragarra jiru. Yeroo murtaa'eef yeroo isaa kenname san yeroo qondaalummaan kennameef san yeroo geerrarri hayyamameef santu jira jechaadha. Kanaafuu akka Oromootitti geerraruudhaaf qondaala ta'uu qaba. Qondaala ta'uudhaaf ajjeesuu qaba. Ajjeesee immoo yeroo kennameef sanitti ulfina qondaalummaadhaa argataa jechaadha. Ajjeesamuu bal'aadhaa Oromummaaf namummaa yaaduu qixxee takkatti. Egaa haceen amma nama lubbuudhaan jiruu miti. Jagna Oromoodhaa diinni ajjeese. Diinni immoo kan hacee irratti xiyyeeffateef akkanumaan utuu hin ta'ini qaalummaa isaa beeketti Oromoodhaa barbaachisummaa isaa beeketti nama qabsoo Oromoodhaa bobaa ta'ee qabsiisu ta'uu beekaniiti. Qabsoo Oromoon irra jiru kana dadhabsiisuudhaa jedhanii nama qaalii ija Oromoodhaa ta'e kanarratti diinni xiyyeeffatee tarkaanfii kana fudhachuu danda'e. Kun immoo yeroo hundaayyuu waanuma jagnoota Oromooti irratti hojjetamaa ture. Sanuma tomma Hacaalus mudate jechaadha. Kanaafuu haceen ilma yeroo ammaa yeroo kana keessatti Oromoon argate qaalii keessaa nama tokkoffaadhaan yaadamu kan Oromoo ilma Oromoo dhabee kanaatti gaddi Oromootti dhagamees guddaadha. Akkuma Oromoo tokkotti sanas immoo naman ani dinqisiifadhu naman ani yeroo hundaa yaadadhu jechaadha jaa haceen. Ulummaa bofiitummaa dagatti. Of tuulummaa jechuun namaa ol godhanii of laaluudha. Of malee nama biraati gatii kennuu dhabuudha. Ana bichaadha namalee jedhanii of laaluudha. Of tuulummaa jechuun. Ofittummaa jechuun immoo waan waloo Oromoo waliin qabu. Oromoo waliin qabaachuu dhiisanii wanna hunda kan ofii godhu of jaalatu Oromoo wajjin waan hundaa hirmaa ture wajjin argaturra ofii addatti argatu yaaduu jechuudha. Ofittummaa jechuun. Dhokatanii wajjin dhokatanii yaaboo ofii wal dhokatanii. Waliin dhokatan jedhee kan mammaake Oromoodha kun mammaaksa Oromooti. Waliin dhokatu jechuun dura namni wal fakkaatu namni diina wal fakkaatu qabu hoggaa diinni itti dhufee hoggaa wanni isa miidhe tokko dhufee
waliin dhokata jechaadha. Waan garee tokko ta'eef, waan diin isaa tokko ta'eef, waan rakkin isaa tokko ta'eef waliin dhokata. Waliin dhokatanii wal dhokatu jechuun immoo ofumaafuu wal amantii dhabuu jechaadha garagalaniituma. Ofiifuu wajjin dhokatanii garagalanii achumatti wal dhokatan jechaan immoo warrumti wajjin dhokate sunu ofumaafuu wal amantaa hin qabu. Diinni tokko godheet isa barbaada malee, diinni waliin isa ajjeesuudhaan isa barbaada malee, inni immoo amala tokkummaadhaa ofiifuu tokkoon dhaabbatee wajjin mari'atee wajjin malatee diina jalaa ba'uurraa achumatti garagaleetuma immoo warrumti rakkoon isaa tokko ta'e warrumti diin isaa tokko ta'etu immoo ofumaafuu garagalee hoggaa wal amantii dhabu wajjin dhokatanii waliin dhokatanii jee mammaaka Oromoon. Osoo biyyan argatin angoodhaa wal loltanii. Osoo biyyan argatin angoodhaa wal loltanii jechuun amma namni hoggaa dubbatu hattuun illeeni horii hattee raawwatteeti addaa fudhannaa irratti wal loltii jedhama. Haga horii san hattutti haga horii sun harka ga'utti sababni isii wal loltuuf hin jiru. Dhaabboleen Oromootis hayyoonni Oromootis dura mirga abbaa biyyummaa Oromoodhaa tokko ta'anii gonfataniiti akkumattuun tokkummaadhaan hattusan jechuudha. Isaan illeen tokko ta'aniiti yeroo ammaa kana keessatti wanni irratti wal lolan wanni harkaa qaban waan hin jirreef tokko ta'aniiti mirga abbaa biyyummaadhaa gonfatanii. Mirga abbaa biyyummaa gonfatuudhaaf immoo tokkummaa barbaachisa. Osoo immoo mirga abbaa biyyummaa hin gonfatini natu Oromoo bulchaa, natu Oromoodhaaf caalaa, Oromoon ana irra jaalata jennee wal dorgomuu fi sababni irratti wal dorgomnu hin jiru. Biyyaan qabnu oduu biyya harkaan hin gaatin wal dorgomuu hin qabnu, natu caala jennee odeechuu hin qabnu. Kanaafuu dura haga achi geenyutti haga biyya tokko qabaannutti wanni nu war mormisiisu wanni wal nu falmachiisu hin jiru. Tokko taanee dhimma abbaa biyyummaa gubbaa irratti tokkummaan hojjechuu qabna. Bakka biyya hin qabnetti waan irratti wal lollu oduu hin qabaanne wal loluu hin qabnu jechaadha gabaabumatti. Oromoo guddaa ijaartanii hin qabdanii goojoo garee tokkootiif kan gandaatti galtanii. Galma guddaa Oromoo jechuun galma Oromoo hundaa fuudhu jechaadha. Galma Oromoo guddaa bal'aa hoggaa jennu immoo yaada bal'aa Oromummaadha kan Oromummaa ammate. Yaadatu bal'aadha. Galma bal'aa hoo jennu yaada bal'aa jechuudha. Galma guddaa hoo jennu yaada guddaa jechuudha. Yaada Oromoo hundaayyuu ammatu, ilaalcha Oromoo hundaa kan ammatu, mana amala Oromoo hundaa qabu, kan Oromoo hundaafuu ta'u dhabuu jechaadha. Wanni biraatiin galma hoggaa jennu yaada jechuudha. Fe'ii Oromoo yaada Oromoo kan hunduu keessatti calaqqisu kan hundaafuu ta'u kan hundattuu tolu ijaaruudha malee mana yoo dhiphifne jechuun yaadas dhiphifne jechuudha. Mana dhiphaa jechuun goojoo jechuun xiqqoo jechuudha. Xiqqoo jechuun immoo mana xiqqaatu qofa hin ta'in kan ibsu yaada xiqqaa yaada gandummaadhaa qabaachuu jechuudha. Dhumarratti yaanni qabu waanuma sirba kanarratti ibse alaa miti. Sirba kana gubbaarratti Oromoon ofii wal miidhuusaa nama oduu hin ta'in ofitti walitti dabuu keenyallee ibseen jira. Tokkummaa dhabuu keenya ibseen jira. Iftoomina amala Oromummaadhaa dhabuu keenya ibseen jira. Deemee wanni guddaan Oromummaa dhabuu keenyatu waa hundaan nu dhabsiise. Gaafa Oromummaa dhabnu iftoominas dhabne. Gaafa Oromummaa dhabnu tokkummaas dhabne. Gaafa Oromummaa dhabnu wal hubatuus dhabne. Gaafa Oromummaa dhabnu walii galuu dhabne. Gaafa Oromummaa dhabnu wal amantii dhabne. Kanaafuu rakkinni amma gidduutti mul'ataa jiru rakkina Oromummaa dhabuuti. Amantaa jedhuun qabaa. Kanaafuu haga danda'ameeni rakkoo kanas adeemsa keessarraa irraa muuxannaadhaan barannee irraa argannee gorsa adda addaa gara adda addaatiin nu dabru fudhannee rakkina kana keessaa Oromoon akka yeroo dhiyootti ba'u abdiin qabaa. Kanuma waan nu biraa jiraatu galatooma.